oduwwanii kubbaa miilaa liigota Awurooppaa wal qabatanitti darba. Premier League England torbee lammaffaatiin Fulham Manchester United waliin qixa bahe. Sanbata Arsenal fi Tottenham morkattoota isaanii injifatan. Abbabaa Alamaayyoo. To Craven Cottage with Wolves. And amongst the replacements, Benjamin Šeško, who must wait. Torbee darbee Manchester United Old Trafford Arsenal mo'amuus ga'umsi taphattoonni kilabichaa jalqabaa hanga xumuraatti mul'isan deeggartoota kilabichaa abdii fi kaka'umsa guddaa ture. Xiinxaltoonni kubbaa miilaa hedduu ga'umsi kun itti fufiinsa qabamoo jechaa turaniiru. Akkuma xiinxaltoonni shakkan ga'umsi kilabichi mul'isee gadi bu'ee mul'ate. Premier League England torbee lammaffaan gara Craven Cottage kan imalee Manchester United Fulham waliin goolii tokko qixa bahuun bara dorgommii haraan injifachuu dandeenye. United taphichaan jalqabbii gaariin eegaluu si xumurri isaa garuu hin tolleefi. Hanga daqiiqaa 20ffaatti caalmaa taphaa fudhachuun kubbaa gara goolitti yaaluun jalqabbii baheessaan eegale. Taphattoonni Manchester United saffisaan kubbaa taphattoota Fulham irraa buufachuun battalumatti goolii galchuuf yaalaa turaniiru. Maatiyaas Kunyaa taphicha eegalee daqiiqaa 2 keessatti yeroo 2 kubbaa gara goolii Fulhamitti yaale. Kana keessaa tokko sibiila gooliitu jalaa deebise. Daqiiqaa 13ffaatti gooleegaan Manchester United Altay Bayindir meetira 65 irraa kubbaa qilleensa irratti dabarsee kenneef Kunyaan carraa goolii argatee yaalee gooleegaan Fulham Barnleeloo jalaa deebise. Daqiiqaa 32ffaatti rukuttaa rogaa United Bruno Fernandes yeroo dhiitu taphataan Fulham Calvin Bassey Mason Mount harkaan qabee kuffisuu isaatiin abbaan murtee peenaalitii Unitediif kennan. Dursaan taphattoota Manchester United Bruno Fernandes peenaalitii kana dhiituus kubbittiin gara samiitti qaarite. Fernandes erga Unitediif taphachuu eegalee Premier League Englandin rukuttaa penaltii 5 osoo galchiin hafuun Ricardi Wayne Rooney Riyad Mahrez Mohamed Salah fi Defoe qoddate. Boqonnaa deebii daqiiqaa 58ffaatti Brian Mbeumo rukuttaa rogaa dhiitee Leenii Yooroo kubbaa gara goolitti yaale. Rodrigo Muniz goolii garee ofirratti galchuun Manchester United dursa qabachiise. Goolii kana booda Manchester United qabxicha eegsifachuuf yoo morkatu Fulham dhiibbaa uumee taphachaa ture. Daqiiqaa 72ffaatti Alex Iwobiin kubbaa mijeesseef Emil Smith Rowe goolii Fulhamiif galchuun taphichi tokko qixaan xumurame. Taphataan duraanii Arsenal Smith Rowe jijjiiramee seenuun turtii sekoondii 93 booda goolii galche. Fulham bara darbee galee Premier League Englandin taphattoonni kilabichaa jijjiiramanii gara dirree seenuun goolii 19 galchuun liigichaan sadarkaa tokkoffaadha. Leenjisaan Manchester United Ruben Amorim jalqabbiin keenya gaarii ture jechuun kana caala gochuu dandeenya ture goolii erga galchinee booda qabxii eegsifachuu irratti xiyyeeffanne jedhe. Kan Fulham Marco Silvaan morkataan keenya Manchester United haala kamiin akka dhiyaatu ni beekna ture jedhan. Fulham fi Manchester United liigichaan tapha lama taphatan injifannoo malee xumuran. United tokko mo'amuun tokkoon qixa bahee qabxii tokkoon sadarkaa 16ffaarra jira. Rakkoo guddaa Manchester United hanqina goolii galchuun furuuf paawundii miliyoona 200 ol kan itti bahee Maatiyaas Kunyaa Brian Mbeumo fi Benjamin Šeškoon hangamma gooliin galchine. Manchester United liigichaan taphoota lamaan yeroo 32 kubbaa gara goolii Arsenal fi Fulhamitti yaalus kubbaa dhaabbateen alatti goolii osoo hin galchin bahe. Šeškoon kaleessa daqiiqaa 38 dirree keessa turus kubbaa gara goolitti yaalle. Waa'ee hanqina goolii galchuu kan gaafataman leenjisaan Manchester United Ruben Amorim carraa hedduu waan uumneef goolii galchuutu nurra ture kun dhimma xiyyeeffannoo guddaa barbaadudha jedhe. Abbaa murtee taphichaa Chris Kavana waliin wal dhabdeen uumnee miira kuna jeeqera kan jedhe Bruno Fernandes garuu penaltii osoo hin galchin hafuu koof kun sawaa miti jedhe. Kaleessuma taphoota birootiin Everton Stadium isaa haraatti goolii 2-0 Brighton injifachuun milkiin eegale. Njaay fi Garner kubbaa Jack Grealish mijeessee galchaniiru. Crystal Palace fi Nottingham Forest ammoo goolii tokko qixa bahaniiru. Sanbata Arsenal goolii 5-0 Leeds United yeroo injifatu Victor Gyökeres miila eeggachuun liigichaan akkaawuntii goolii banate. Julian Timber fi Gyökeres goolii 2 yoo galchan Bukayo Sakaan goolii haftee tokko galche. Goolii 5 Arsenaliif sababa kan ture Max Doman umurii 15 fi guyyoota 234 Premier League Englandin taphasaa jalqabaa taphachuun hiriyaa gareessaa Ethan Nwaneri taanuun umurii xiqqaan liigichaan taphachuun taphataa lammaffaa ta'e. Etihaditti Tottenham waliin kan taphate Manchester Cityn goolii
goolii 2-0 mo'ame. Brian Johnson fi Joao Palhinha goolii injifannoo Tottenham galchaniiru. Brentford Aston Villa Bournemouth Wolves qabxii wal fakkaataa goolii 1-0 injifatan. Burnley goolii 2-0 Sunderland mo'ate. Har'alkan sa'aatii 4tti St James Parkitti Newcastle United fi Liverpool waliin morkatu. Real Madrid ga'umsa Arda Gulariin gargaaramuun yeroo injifatu Barcelonaanis sanbata booda ka'uun injifannoo argateera. Deeggartoonni Atletico de Madrid qabxii garichaatiin leenjisaa isaanii Diego Simeone qeeqaniiru. Misbaudin Shifa. Tramini won the ball back. Here's Mbappé. Oh, what a finish that is from Kylian Mbappé. Olma Kalesia dechuun deeggartoonni Real Vido taphattoota Real Madridiif simannaa ho'aa taasisanim. Los Blancos goolii 3-0 taphicha injifateem. Vinicius Junior teessoo jijjiirraarra ka'uun goolii galchuu fi kubbaa goolii ta'e mijeessuun Real Madrid goolii 3-0 Real Oviedo akka injifatu gargaareem. Xavi Alonso bakka Vinicius Junior Rodrigo fayyadaman. Iddoo Trent Alexander-Arnoldit Dani Carvajal filannoo jalqabaatiin taphachiisanim. Kubbaa Arda Guler mijeessee Kylian Mbappé goolii jiruun Real Madrid goolii 1-0 dursaa boqonnaaf beem. Vinicius Junior daqiiqaa 63 irratti Rodrigoon jijjiiramee seenuun kubbaa goolii ta'e Kylian Mbappeef mijeessuun goolii 3ffaa Real Madridiif galchuun injifannoo gareessaaf gumaache. Dursa gareef kennuuf jecha kubbaa milaatiin murtoowwan fudhataman jechuun dhiinsaan Real Madrid teessoo jijjiirraarra taa'u Vinicius Junior ibsanim. Carraa goolii 10 uumuu fi kubbaa miliqsuun dhibbantaa dhibbaa milkaa kan ture Arda Guler abdii warra Los Blancos ta'e jira. Kylian Mbappé taphoota lamaan goolii 3 galche. Vinicius Junior jijjiiramee seenuun hojii gaarii hojjeteera kan jedhan Xabi Alonso taphattoota filannoo jalqabaatiin seenanii fi jijjiiramanii seenanillee gumaacha isaanii guddaadha jechuun ibsaniiru. Bardurgoomii darbe Carlo Ancelottiin leenjaa waancaa malee kan gola Real Madrid taphoota lamaan jalqabaa injifachuun Xabi Alonsootiin abdii horachuu eegale. Taphoota La Liga birootiin kaleessa Osasunaan goolii 1-0 Valencia yoo mo'atu Villarreal goolii 5-0 Girona injifate. Real Sociedad fi Espanyol goolii 2 Abhanim. Again with the shot from distance. And Pedri with a tremendous goal. Sanbata shaampiyoonii La Liga Barcelona qormaanni jabaa isa mudatus goolii 2-0 durfamuurraa ka'uun goolii 3-2 Levante injifate. Bara kana La Ligaatti kan guddate Levanteen goolii Romero galcheen 1-0 dursa injifachuuf hojjechuu qabnaa jedhan. Como fi Juventus Serie A bara dorgommii kana milkiin eegalaniiru. Shaampiyooniin dorgommichaa Napoliin goolii Kevin De Bruyne fi Scott McTominay galchaniin injifateera. Abubakar Abdullah. Firing it across at Jonathan David. Dorgommii Serie A sanbata darbee eegaleen Napoli fi Juventus injifannoon eegalaniiru. AC Milan fi Lazioon torbee jalqabaatiin mo'atamani. Alessa Stadium Allianzitti Parma kan sibate Juventus waliin tursiisuu akka fedhan ibsuudhaan murteen dhumaa garuu kan daariktara kilabichaati jedhan. Liigicha injifannoon eegaluunis waan gaarii ta'uu dubbatani. Pass goes for goal! Nico Pass. Tapha biraatiin Lazioon dirreen alatti Como waliin morkii taasisee 2-0 dhaan mo'atame. Tuso Dovikaas fi Nico Pass gooliiwwan injifannoo garee Faabrigaas leenjuu Comof galchaniiru. Atlantaan leenjisaa haarawaa Ivan Yurichin leenjaa kilaba barana liigichatti guddate Pisa waliin tokko qixxaan xumure. Gianluca Scamacca kan erga caamsaa 2024 Serie A goolii Atlantaaf yoo galchu Isaac Hayes garee isaa irratti goolii galcheen Pisaan qixxaate. Kaleessuma Cagliariin Fiorentina simatee tokko qixxaan xumure. And it's gone all the way in. It's a debut goal for Napoli's new superstar Kevin. Sanbata shaampiyoonii liigichaa Napoliin Sassuolo 2-0 dhaan injifachuun milkiin dorgommicha eegaleera. Napoliin taphataa sarara fuulduraa Romelu Lukaku midhamaan dhabus Manchester City irraa kilabichatti kan dabalame Kevin De Bruyne goolii galchuun injifannoo kilabichaaf gumaacha guddaa taasise. Scott McTominay daqiiqaa 17ffaatti goolii Napoliin ittiin dursu galche. McTominay erga 2024 Manchester United irraa gara Napoli jijjiirame liigichaan taphoota 34 goolii 12 galchuu isaati. Boqonnaa deebii taphataan sarara jidduu Kevin De Bruyne rukuttaa dabbirraa goolii galche. Liigichi murkii cimaa qabaatus England keessa kan ture irraa garagara kan jedhe Kevin De Bruyne kilaba shaampiyoonii ta'eera. Wanta nama gammachiisutu jira. Anis ammas waan guddaa hojjechuu akka danda'u abdadha. Sadarkaa olaanaatti taphachuun fedha jedhe. Time to pick a man.
Pavlovic. AC Milan immoo kilaba haaraa liigichatti guddate Cremonese simatee 2-1 mo'atame. Luka Modric Serie A taphni jalqabaa isaa hin milkoofnee fi Roomaan immoo goolii Wesley Frank kan galcheen 1-0dhaan Bologna mo'achuudhaan Serie A 2025-26 eegaleera. Perfect way to make your Roma debut. Bundesliga Germany torbe tokkoffaadhaan Bayer Leverkusen yoo mo'amu Borussia Dortmund qixabahe. Sanbata Bayer Leverkusen dirree ofirratti goolii 2-1 Hoffenheim mo'ameera. Bakka Xabi Alonso kan bu'an leenjisaan duraanii Manchester United Erik ten Hag taphasaanii jalqabaa mo'amuun eegalani. Taphichaan Liverpool irraa haaraa kilabichaaf kan mallatteesse Jril Konsan goolii galcheera. Tapha biraan Borussia Dortmund hanga taphni xumuramuuf daqiiqaan 5 3-1 Saint Paulin dursaa turus goolii 3 qixaan xumure. Eintracht Frankfurt goolii 4-1 Werder Bremen, Wolfsburg 3-1 Heidenheim, Union Berlin goolii 1-0 Stuttgart, Augsburg goolii 3-1 Freiburg injifatani. Kaleessa Cologne goolii 1-0 Mainz yoo injifatu Borussia Mönchengladbach Hamburg goolii malee qixabahe. Jimaata Bayern Munich goolii 6-0 RB Leipzig injifachuun liigicha eegaleera. Ligue Frenchin kaleessa Lille goolii Oliver Giroud galcheen Monaco injifate. Lille daqiiqaa dabalataa keessatti goolii Oliver Giroud Monaco irratti daqiiqaan 90 xumurame daqiiqaa dabalataa kenname tokko galcheen injifate. Taphataan umrii 38 Giroud bakka Jonathan David bu'uun kilabichaaf kan mallatteesse yoo ta'u goolii injifannoo kilabichaa galcheera. Peenaalitii argate garuu osoo hin galchin hafe. Loran goolii 4-0 Reims injifateera. Reims daqiiqaa 10 jalqabaa keessatti taphattoota 2 kaardii diimaan jalaa bahani. Liigichaan bara 1992 booda taphattoonni 2 daqiiqaa gabaabaa keessatti kaardii diimaan bahuun kan ba'an ta'uun galmaaheera. Lons goolii 2-1 Le Havre, Strasbourg goolii 1-0 Nantes, Toulouse goolii 2-0 Brest injifatani. Sanbata Olympique Lyon goolii 3-0 Metz, Nice goolii 3-1 Auxerre Olympique, Marseille goolii 5-2 Paris injifatani. Jimaata Paris Saint-Germain goolii 1-0 Angers injifachuun liigicha eegale. Miidhamni Bukayo Saka fi Martin Odegaard amma sodaatamee miti jedhame. Tapha Arsenal goolii 5-0 Leeds United injifate irratti taphattoonni lamaan miidhamuudhaan jijjiiramanii dirree ba'uun isaanii ni yaadatama. Arsenal taphattoota lamaaniifuu qorannoon erga gaggeeffameen booda miidhama salphaa ta'uu beeksiseera. Tapha Leeds irratti dursan taphattoota kilabichaa Martin Odegaard miidhama gateettii isaa mudateen boqonnaadhaan dura goolii kan galche Bukayo Sakaan miidhama maashaan boqonnaa booda bahani. Leenjisaan Arsenal Mikel Arteetaan ibsa kennaniin taphattoonni lamaanuu torbeewwaniif tapharraa fagaachuu maluu jedhee ture. Bukayo Sakaan bara darbee miidhama maashaa mudateen ji'a 4 tapharraa fagaachuun ni yaadatama. Ta'us miidhama amma isa mudate irraa fayyuun tapha torbee sadaffaan Arsenal Liverpool waliin taphatuuf ni gahaa jedhame. Arsenal miidhamaan Kai Havertz dhabuusii Eberechi Eze mallatteessifachuun ni yaadatama. Christian Norgard fi Gabriel Jesus taphattoota kilabichaa miidhamarra jirani. Matai Dauduu kennatiin leenjisaan Arsenal Mikel Arteetaan ciminni xiinsammuu fi imalli jireenya Eberechi Eze Arsenaliif waan addaa dabalaa jedhe. Kadhannaan harmee koo guyyaa tokko deebi'ee Arsenaliif akkan taphadhu taasisaa turte jedhe Eberechi Eze. Guutuu oduu kana Shifarraa'u Jaamboo isinitti hima. Ani gama kootiin xumureen jira. Iddoo naqaa.
waan ani amma jedhu kana amanuuf ulfaachuu danda'am garuu dhugaa qabatamaa mirkanaa'e akka ta'e ana qofatu mirkaneeffate. Waggaa 20 dura jalqaba yeroon kubbaa taphachuuf maatii koo waliin gargar ba'ee gara akkaadaamii deemaa ture armeen koo akkas jette. Guyyaa tokko waan hundaa kanaan faallaa ta'e argitam iddoo guddaas akka geessu cimseen siif kadhadha jechaa turte kunoo qabatamaan argeera jedhe taphataan akkaadaamii Arsenaalii ba'ee deebi'ee kilabichaa mallatteesse Eberechi Izen. Daa'imummaa isaatii eegalee taphataa seena qabeessa Arsenaal Teerii Hoonarii fakkeenya godhatee abjuu kubbaa miilan taphataa cimaa ta'ee Arsenaaliif taphachuu qabu dhugoomsuuf umurii 9 yeroo guutuu akkaadaamii Arsenaal seeneen ta'us waggaa 4 booda umurii 13 akkaadaamii Arsenaal keessaa ba'ee kilaboota akka Fulham, Reading, Millwall fi Wycombe yeroo muraasa taphateef hin barbaannu jedhanii ofirraa geggeessan. Bara 2016 Queen's Park Rangersif kan mallatteesse lammiin Ingilaandi Eberechi Izen hawwii isaa fi kadhannaa harmee isaa kana dhugoomsuuf guyyaa hundaa cimee hojjechaa ture. Waggaa 20 booda waancaa Premier League Ingilaandi milkeeffachuuf jirraa taphattoota ganna kanaan paawundii miiliyoona 200 fi miiliyoona 60 ol kan baase kilabni London Arsenal gurbaa umrii 13 ofirraa ari'ee waancaa barbaanne argachuuf taphataan nu gargaaru jechuun deebisee mallatteesse. Dursee Arsenal taphataa kana mallatteessifachuuf barbaadaa turus boodarra dhimma isaa kana dhiisuuf yaadee ture. Kanarraa ka'uudhaan Tottenham waliin erga walii galee sa'aatii 24 hin guunne keessatti miidhama Kai Havertz hordofee karaatti Arsenal taphataa kana bute. Izen paawundii miiliyoona 68 ta'uun walii galtee waggaa 4 walakkaa mallatteesse. What a beautiful strike from the Eze. Tapha sanbata darbe goolii 5-0dhaan Leeds mo'atan irratti Arsenal deeggartoota kilabichaa waliinis wal barsiiseera. Taphataan umurii 27 kun bara 2020 Queen's Park Rangers irraa Crystal Palaceif erga mallatteessee taphoota gara 150 ol taphateera. Goolii 40 olis kilabichaaf galcheera. Baroota darba shanan kana Crystal Palace keessatti ga'umsa olaanaa taphattoota mul'isan keessaa tokko ta'us agarsiiseera. Bara darbe dorgommii hundumaan goolii 14 galchee kubbaa 11 mijeessee kenneera. Izen Crystal Palace waancaa FA Ingilaandiif League Cup akka injifatu taphataa murteessaa kilabichaa ture. Lammiin Ingilaandi kun amma garee Mikel Arteetatiif maal dabala kan jedhu ammoo ni eegama. Akka ragaan PremierLeague.com jedhutti Richi Izen filannoo Arsenal bal'iseera jedha. Izen sarara gidduu sarara qarqara bitaa lakkoofsa 10 darbees yeroo rakkootti iddoo Bukaayoo Saakas taphachuu danda'a. Taphattoota Arsenal waliin barootaas dhiyoo yoo madaalamu Eberechi Izen bara darbe Premier League Ingilaandiin goolii 16 keessatti hirmaachuun Bukaayoo Saakaa waliin wal qixxa. Ammi goolii ni galcha jedhamee eegame keessaa 10.5 milkeessuun Kai Havertz 9.5 ta'e ni caala. Kanaanis sadarkaa tokkoffaadha. Yeroo 100 kubbaa yaaluun Leandro Trossard 72 yaadirra ni caala. Izen harka 28 oliin caalmaa qaba. Carraa goolii uumuudhaan Martin Odegaard qofatu isa caala. Kubbaa miliksee darbuudhaan taphattoota Arsenal kamiyyuurraa fooyya'insa qaba. Keessumaa kubbaa qabatee taphattoota sarara ittisaa garee faallaa bira darbuudhaan rakkoo Arsenal kilaboota sarara ittisaa waliin yeroo taphatu qabu ni furaaf eegama. Waliigaltee booda Eberechi Izen kubbaa miilaa taphachuu baay'een jaaladha. Keessumaa Arsenaliif taphachuun akka malee natti tola. Sababni isaa Arsenal mallattoo koo ijoollummaatti baay'een gammade jedhe. Leenjisaan Arsenal Mikel Arteetaan hawwii abdii fi kaka'umsi Eberechi Izen Arsenal waan argachuuf yaade milkeessaaf taphataa itti abdanneedha jedheen. Jijjiirraa taphattoota birootiin Tottenham Savinio Manchester City irraa mallatteessifachuuf ammas gaaffii itti fufeera. Kilaboonni magaalaa Manchester lamaan goolii eegdota haaraa barbaaduuf dirqamaniiru. Manchester United Seni Leemansi Manchester City Donnarumma barbaadaa jiru. Kilaboonni lamaanuu goolii eegdota barbaadan kanneen walii galan jedhameera. Chelsea dhimma Xavi Simons fi Alejandro Garnacho hordofaa jira jedhameera. For Eze. Wancaa mo'amtoota Saudi Arabiyaatiin Al-Ahliin peenaalitiidhaan Al-Naasr injifachuun shaampiyoonii ta'e. Cristiano Ronaldoon kan of keessaa qabu Al-Naasr yeroo lama dursee goolii galchuus mo'ameera. Cristiano Ronaldoon daqiiqaa 41 irratti peenaalitiin goolii galchuus daqiiqaa 45 xumuramee daqiiqaa dabalataa
kenname torba keessatti Frank Keeseen wal qixxeesse. Daqiiqaa 82 irratti Marcelo Brozovic Al Nassr dursummaatti yoo deebisu daqiiqaa 89 irratti Roger Ebens wal qixxeessuun rukuttaa adda baastuun kenname. Al-Haliin penaalitiiwwan 5 yoo galchan gama Al Nassr Al-Kabriin jala Edward Mendin qoluun Al-Haliin goolii 5 fi 3 injifatee seenaa isaa keessatti yeroo lammaffaaf shaampiyoonii ta'e. Al Nassr bara 2021 as waancaa biyya keessaa argachuun itti ulfaateera. Cristiano Ronaldoon Al Nassr waliin taphoota waancaa 3 xumuraaf ga'us waancaa hin fudhanne. Tapha kana irratti goolii isaa 100 Al Nassriif kan galche Ronaldoon kilaboota garagaraa 4 waliin goolii 100 fi sanaa ol galchuun riikaardii haaraa galmeesseera. Cristiano Ronaldo Manchester United, Real Madrid, Juventus fi Al Nassr keessatti goolii 100 fi isaa ol galcheera. Garee biyyaalessaa Portugal waliinis goolii 100 fi isaa ol galchuun riikaardii qaba.